Galanni waaqayyoo haa ta'u tokkummaani obboloota akkamattan baay'ee gaariidha jedha Daawit. Baay'ee namatti tola waaqayyoo haa galatu yeroo walii wajjin sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaa walii wajjin barachuu qabaanna jechuudha. Gabaabsinee kadhanna. Waaqayyoo waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa. Karaa irra adeemuun siif ta'u sittan argisiisa. Sin gorsa jagootiin sin to'adha. Ameen. Yaa waaqayyoo waaqa hundumaa dandeessu jiraataa bara baraa sin geggeessan jette karaan sitti agarsiisan jette waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa jette. Nummoo yaa waaqayyoo jireenya keenya yaada keenya hafuura keenya dabarsinee sitti laanna maqaa Yesuus Kiristoosiin geggeessaan kee kun amma bara baraatti nu wajjiniin haa ta'u. Geggeessaan kee mudaan qabu ati geggeessaa gaariidha. Geggeessaa kee namni argate yaa waaqayyo karaa irratti hin danqamu galma ga'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin geggeessaan keenya gaariin kun jireenya keenya guutummaatti bara jireenya keenya guutummaatti nu wajjiniin haa ta'u. Amma yeroo kana yaa waaqayyo sagalee dubbii kee dhaga'uudhaaf jennu lafa isin lamaaf sadii taatanii maqaa kootiif walitti qabamtanitti ani isin gidduutti argama jetteetti. Yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin kunoo lubbuu lamaan sadiirra kan caallu fuula kee duratti argamneerra. Maqaa Yesuusiin akkuma sagalee abdachiisuu keetiitti nutti dubbachuun nu barsiisuun jaalala kee fedhe kee ta'u. Dubbii kee isa jiraataa fooniin dhiigi ibsuu dubbachuu barsiisuu illee hin danda'u. Hafuura keetiin yoo ta'e malee hafuurri qulqulluun yeroo kana jireenya keenya haa to'atu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee dubbii kee dhageenyeetti jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari. Yaa waaqayyo wala nama dadhabaa dubbachuun akkanaaf namoota akka dubbadhutti arraba koo maqaa Yesuusiin qaqqabadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Iddoo namaa dubbisa deebi'een dubbisaa faarsaa Daawit boqonnaa 32 lakkoofsa 8 amma 9 isa jiru walii wajjin baafannaa. Inni kun yeroo hundumaa amala kanuuf ta'u barbaada. Sababiin isaa bu'uurri lallabaa, bu'uurri barsiisaa sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo immoo wangeelaarraati. Kanaaf mata xiksii yookiin kutaa wangeelaa irratti lallabuuf jennu, dubbachuuf jennu walii wajjin baafannee iddoo isaa beennee walii wajjin itti fufuun baay'ee gaarii yeroo hundumaa. Faarsaa Daawit boqonnaa 32 lakkoofsa 8 isa jiru dubbisa irra deebi'ee. Waaqayyoo waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa. Karaa irra adeemuun siif ta'u sittan argisiisa. Sin gorsa ija kootiin sin to'adha. Ati akka fardaaf gaangoo warra waa hin hubanne hin ta'in lugamaa amartii isaaniitiin yoo ofitti harkifte malee isaan sitti hin dhiyaatanii jedha. Mata duree lallaba koo irraa Waaqayyoo geggeessaa gaariidha. Mata duree jedhu irratti dubbadha. Waaqayyoo geggeessaa gaariidha. Ameen. Dhuguma Waaqayyoo geggeessaa gaariidha. Maqaan isaa eebbifamu. Jechi geggeessaa gaarii jedhuu fi tiksee gaarii jedhu amalli isaa yeroo baay'ee wal fakkaata garuu addaddummaa qaba. Geggeessaa gaariin waa'ee mul'ataa irratti, waa'ee galma ga'uu irratti, waa'ee kaayyoo irrattitu xiyyeeffatee tooftaalee hojii ittiin hojjetamuuf qindaa'ina barbaachisuuni hojii barbaachisu hojjetamee uummata hojii sanaan mana sochoosanii galma ga'uu irrattitu xiyyeeffata geggeessaan. Tikseen immoo gad of deebisanii uummata tajaajiluu irratti xiyyeeffata. Gad of deebisanii ulfina ofii gadi buusanii uummata tajaajilu wanta uummati ittiin jiraatu nyaata bishaan dhugaatii dabalee fayyummaa isaanii dabalee kan ilaallatu guutummaa jireenya namaa guutummaa tajaajila hawaasummaa kan ilaallatuun gad of deebisanii uummata tajaajilu. Fakkeenya gaarii isa kanarratti gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos ani tiksee gaarii dhalee jireenyi isaas immoo jireenyi isaas guutummaa guutuutti tiksee gaarii akka ta'ee fi gad of deebisee akka inni saba tajaajiles beenna. Ulfina isaa
guddaa isa abbaa isaa wajjin wal saqixxeessu dhiisee gad deebi'ee dhufee uummata tajaajila jechuudha, nama tajaajila. Kanaaf tikseen gaarii geggeessaa gaariin adda addummaa isaa kanarratti guyyaa irraa waa'ee tiksee gaarii irratti dubbadhaaf otoo hin ta'in garuu adda addummaa isaa beekuun keenya gaarii dha. Waa'ee geggeessaa gaarii irratti walii wajjin itti fufnee ilaalla. Geggeessaa tokko geggeessaa gaarii kan taasisu ulaagaalee baay'eetu jira, ulaagaalee danuutu jira. Har'a garuu muraasuma isaa waliin ilaalla. Inni jalqabaa saba dura bu'eetu geggeessa mul'ataan geggeessa. Mul'ata malee saba geggeessuun yoo yaadame iyyuu hin danda'amu, badii guddaa fida. Kanaaf geggeessaan mul'ataan geggeessa. Sabni mul'ataan hin qabne mul'ataan hin geggeeffamnes immoo saba garagaru ta'a, saba manca'u, saba kallattii hin qabne ta'a. Kanaaf geggeessaan mul'ata qabaatee mul'ataan geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Daawit faarsaa isaa keessatti iddoo baay'eetti yaa Waaqayyoo karaa keenya agarsiisi, daandii keessa qajeelaa irra na buusi jedhe. Geggeessaa Waaqayyoo gaafa baay'ee mankaraaree boo'e yaa Waaqayyoo karaa keenyatti agarsiisi, daandii qajeelaa irra na buusi jedhee Waaqayyoon kadhata. Faarsaa isaa boqonnaa 43 lakkoofsa 3 irratti immoo ifa keetiif dhugaa kee ergi, ifa keetiif dhugaa kee ergi yaa Waaqayyoo isaan karaa natti agarsiisanii karaa isa kam? Karaa isa gara tulluu qulqullaa'aa keetti geessu, gara iddoo buufata keetti isa geessu karaa sana natti agarsiisanii ifa keetiif dhugaa kee naaf ergi, ifa keetiif dhugaa kee naaf ergi Waaqayyoon kadhata. Waaqayyoo qajeelaa, Waaqayyoo gaarii, inni qajeelotatti karaa agarsiisa, qajeelotaaf daandii tolcha. Qajeelotaaf daandii tolcha, karaa isaan irra deemanis immoo akka hin gufannetti akka isaaniif wal qixxaatu taasisa. Kan nama dhibu Waaqayyoo geggeessaa gaarii kan jennuuf inni tokko warra qajeeltoodhaaf karaa tolchuuniif karaa qajeelchuun yookiis daandii wal qixxaataa baasuun waanuma jiru yoo ta'e gaarummaa Waaqayyoo geggeessaa Waaqayyoo isa gaarii sana immoo kan ittiin beennu inni warra cubbamootatti iyyuu karaa isaa agarsiisa. Haleluuyaa. Warra cubbamootatti iyyuu karaa isaa agarsiisa. Raajii Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 7 irraa yaa Gooftaa isa qajeelaa ati warra qajeelotaaf karaa hin tolchita, daandii isaaniis irra adeemanis akka wal qixxaatu hin goota. Waaqayyo gaarii qajeelaadha. Kanaafis cubbamootatti iyyuu karicha agarsiisa. Egaa Waaqayyo qajeeltota qofaatu hin ta'in warra cubbamootatti iyyuu karaa agarsiisuudhaan geggeessaa gaarii ta'uu isaa mul'ise. Qolaasaayis keessatti immoo Phaawulos ergaa isaa keessatti egaa si'achi Giriikii jechuun yookiis Yihuudii jechuun warra dhagna qabate, warra dhagna hin qabatin, sooressa yookiis hiyyeessa, garba yookiis birmadu jechuun hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf waan hundumaaf. Haleluuyaa. Ameen. Gooftaan Yesuus Kiristoos waan hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf immoo waan hundumaaf. Kanaaf egaa warra qajeeltootti ilaalamaniif warra cubbamoota gidduullee, warra dhagna qabatanii warra dhagna qabatin gidduullee, Giriikii fi Yihuudii gidduullee garaagarummaan akka hin jiraanne geggeessaa Waaqayyoo wal qixxee akka ta'e Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irraa arganna. Egaa Waaqayyoo geggeessaa gaarii akka ta'e yeroo adda addaatti bifa adda addaatiin mul'ise. Yeroo adda addaatti bifa adda addaatiin isuma jalqabaa uumama irratti mul'ise. Uumama uumuudhaan, uumama toora galchuudhaan, uumamatti bifa gochuudhaan mul'ise Waaqayyo. Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uume. Haleluuyaa. Ameen. Waaqaaf lafa uume. Gara lafaa gad ilaalee lafti bifa hin qabu. Onaas ture. Gara Waaqaas ilaalee Waaqni immoo ifa tokko iyyuu hin qabu. Callaqoo gadi fagoo irraa dukkanatu ture. Kanaaf bifa hin qabu. Onaadha. Isa kanaaf Waaqayyo lafa irratti biqilaan adda addaa akka biqilu, lubbu qabeeyyii kan ta'an, lubbuu kan hin qabne akka argaman, warri lubbuu qaban Waaqa jala
jiraatan, lafarra kan jiraatan, galaana keessa kan jiraatan, lafa keessa kan jiraatan akka uumaman taasise. Waaqarratti immoo akkasuma ifni haa ta'u jedhee ifa mul'ise. Guyyaa halkan adda baasa. Ifaaf dukkana adda baasa. Waaqayyo akkasitti uumama kana bifa itti godhe. Lafa isa gogaa, lafa jedhee, lafa isa gogaa hin taane bishaan iddoo adda addaatti walitti qabee galaana jedhee, lafi kun illee bifa akka godhatuuf qona akka hin taaneef biqilaa adda addaa, biqilaawwan adda addaa kan nyaataman akkasiin baaftu taasise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa guyyaa ja'affaa immoo waan dinqisiisaa ajaa'ibsiisaa hojjetu Waaqayyo. Gaafa guyyaa ja'affaa nama akka bifa isaatiif akka fakkaattii isaatiitti dhiiraaf dubartii uume. Nama isa uume kana immoo uumama kana irratti aboo akka inni qabaatu, akka inni geggeessu, akka inni kunuunsu aboo kenneef. Egaa namni akka bifa Waaqayyootti uumame kun, akka fakkaattii Waaqayyootti uumame kun uumama kana irratti aboo akka qabaatuuf, uumama kana akka geggeessuuf, uumama kana akka kunuunsuuf aboo argate. Waaqayyo hojii gaarummaa isaa, geggeessaa gaarummaa isaa bifa kanaan mul'ise. Galanni isaaf haa ta'u. Inni gara Abrahaamii waamuu isaatti Waaqayyo geggeessaa gaarii ta'uu isaa mul'ise. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 10 irratti Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin, yaa Abrahaam, biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, qomoo abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani si agarsiisu dhaqi jedhe. Gara biyya ani si agarsiisu isa jedhu kan dubbachuu barbaadu. Gara biyya ani si agarsiisu dhaqi jedheen malee iddoo akkasii deemi jenneen kanas akka jechuun anatu si geggeessa, anatu karaa sitti agarsiisa, anatu si wajjiniin ta'a, ba'uuf galuu kee anatu si agarsiisa waan ta'eef ati biyya kee, lammii keetiif, qomoo abbaa kee keessaa ba'uu qofaadha. Haaleluyyaa. Abrahaam Waaqayyoon waan amaneef hin fudhate. Waaqayyoon mootii isa geggeesse. Galanni isaaf haa ta'u. Eeyyee. Egaa Abrahaam sagalee Waaqayyoo dhaga'ee biyyatti galaa ta'etti biyya Kana'aanitti ba'ee deeme. Garuu Abrahaam dulloomee yeroo gara du'umsaa ga'e keessatti ilma isaa Yisihaaqin fuusisuu barbaade. Geggeessaan Waaqayyoo ammasitti fufa. Kanaaf hojjetaa mana isaa jaarsa isa olaanu fudhatee waammatee kakaadhaaf kottuu naaf kakadhu. Mucaa koo biyya ani itti galaa ta'e keessa jiraadhu kana keessa akka hin fuusine gara biyya abbaa kooti gara qomoo koo dhaqi achii durba fidiif jedheetu Waaqayyo inni akka deddeebii kootii ilaalu immoo ergamaa isaa ergee si wajjiniin hin ta'a. Karaa keessiif qajeelcha, daandii keessiif qajeelcha. Haaleluyyaa. Waaqayyo inni akka deddeebii kootii ilaalu, Waaqayyo inni ana maladhe, Waaqayyo inni ani maqaa isaa beeku, inni ani isaaf abboomamee ba'e immoo si geggeessa, daandii qajeelaarra si geggeessa. Yeroo hedduu booddee hojjetaan isaa kun yeroo deemetti jechi inni jedhe baay'ee nama ajaa'iba. Wanti inni irraa ga'es akkatti Waaqayyo daandii isaaf qajeelche. Inni immoo akkana jedhe, Waaqayyo inni kan Abrahaam gooftaa kooti. Haaleluyyaa. Inni gaarummaa isaa, amanamummaa isaa gooftaa koo Abrahaam irraa hin deebifne. Anaan immoo daandii qajeelaa na geggeessee gara mana obboleessa isaa itti na fide. Haaleluyyaa. Egaa ammas Waaqayyo akkasittiin daandii isaa wal qinxeessee fi karaa agarsiisee namni kun gara mana obboleessa Abrahaam gara mana obboleessa Abrahaam dhaqe. Obboleessi Abrahaam kun ilma Baatu'eel jedhamu
Baatu'eel kun immoo Ribqaa dhalche. Namichi hojjetaa Abrahaam ta'e kun akka kanaan geggeeffamee Waaqayyo akka Ribqaa haadha manaa Yisihaaqiin taatuuf haala mijeesseefi gara mana sanaatti gara mana obboleessa Abrahaamitti isa geessee jechuudha. Haala kanaan isaaf mijatee Ribqaa fuudhee deemee Yisaaqis immoo haadha manaa argatee jechuudha. Waaqayyoof galanni ta'u. Seenaa kana macaafa seera uumamaa boqonnaa 24 keessaa argattu guutummaas. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 24 irraa argattu. Ani iddoo kanarratti Waaqayyo geggeessaa gaarii ta'uunsaa akkamitti akka mul'atu irraan dubbachuu barbaada. Itti fufee Waaqayyo geggeessaa gaarii ta'uusaa saba Israa'eliin harka garbummaatti baasee biyya dammaaf aannan baasu biyya abdiitti isaan galchuudhaanitu mul'ise Waaqayyo. Macaafa seera boqonnaa 13:21 irraa yeroo ilaallu sabni Israa'el harka garbummaatti erga ba'anii booda biyya onaa sana keessa yeroo deddeebi'anii isaan halkaniif guyyaa akka adeemuu danda'anitti guyyaa utubaa duumessaatiin fuula isaanii dura bu'ee adeemu. Halkanii utubaa ibiddaatiin ibsee fi karaatti agarsiisa. Geggeessaa gaariin egaa akkasittiinitu saba sana geggeesse Waaqayyo. Isaanii koompaasiin qaban, maappiin qaban, garatti adeeman hin beekan, lafa dhaqan hin beekan. Waaqayyo garuu karaa isaan irra deemaniif akkaataa isaan itti adeeman isaaniif qopheessee utubaa duumessaatiin guyyaa aduun akka isaan hin miineef, aduun bakka onaa akka isaan hin miineef isaan dura deemee karaa isaan agarsiise. Kanaaf karaa inni bu'ee isaan isa duukaa bu'anii adeeman jechuudha. Halkan immoo dukkana sana ibsee fi utubaa ibiddaatiin ibsee fi fuula isaanii dura bu'ee isaan geggeesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Daawit maal jedha? Ati harka garbicha kee Museetiif Arooniin saba kee akka nama hoolaa tiksuutti geggeessite. Akka nama hoolaa tiksuutti. Namni hoolaa tiksu hin beektu. Tikseen gaarii akkuma sila jenne hoolaa tiksuun maal akka godhu hin beekama. Akka kanatti Waaqayyo karaa garbicha isaa Museef Arooniin saba sana geggeesse. Isa booda Waaqayyo guutummaa biyya lafaa kanattitu gaarummaa geggeessummaa isaatii mul'isa. Waaqayyo geggeessaa gaariidha yoo jennu biyya lafaa kanatti illee geggeessaa gaarii ta'uusaa nutti mul'isa. Waaqayyo geeddarannaa yaada garaatiif dhiifamuu cubbuu argamsiisuudhaaf Yesuus Kiristoosin abboomaadhaaf fayyisaa godhee mirga isaa kaa'e. Haleluuya. Yesuus Kiristoosin abboomaadhaaf fayyisaa hundumaa godhee mirga isaa kaa'e. Waaqayyo geeddarannaa yaada garaatiif dhiifamuu cubbuu argamsiisuudhaaf. Gooftaa Yesuus Kiristoosin isa waan hundumaa gararraa kaa'e, isa waan hundumtuu miilla isaa jala jiru kan immoo waldaa kiristiyaanaatiif mataa godha. Haleluuya. Waldaa kiristiyaanaatiif geggeessaa godha. Mataa godhe jechuun geggeessaa godhe jechuudha. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos mataa waldaa kiristiyaanaa, geggeessaa waldaa kiristiyaanaa isa gaarii. Gooftaa Yesuus Kiristoos geggeessaa gaarii. Inni geggeessaa akkaataa isa biyya lafaayyuu hin jijjiire. Daayinaamik cheenjii godhe. Geggeessaan biyya lafaa akka nuyi beeknutti gurguddooti biyya lafaa, geggeessitoonni biyya lafaa ajaja dabarsuu, hin abboomu, seera hojiirra oolchuu, kabaja barbaadu, iddoo olaanaa taa'u, geggeessitoota biyya lafaa akkasa. Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin akkana jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 85 yoo dubbiftanii isin gidduutti garuu akkas hin ta'u. Isin gidduutti inni geggeessaa ta'uu barbaadu, inni guddaa ta'uu barbaadu isiniif hojjechuu qaba. Isiniif miilla dhiquu qaba. Ofii isaatis bartoota isaatiin miilla dhiqeetu mul'ise jechuudha.
Geggeessaan gooftaa Yesuus egaa geggeessaa gad of deebisanii uummata tajaajilu. Geggeessaa gaarii malee isa akkaataa biyya lafaa kanaa isa nuti duritti beeknu isa nuti ammas itti beeknu miti. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ameen. Inni gara biraan geggeessaa gaariin sabaaf hiyyaadha. Wanta sabii ittiin jiraatu yaada. Nyaata dhugaatii dabalate, fayyummaa isaanii dabalate. Waaqayyo saba Israa'eliin biyya garbummaatti yeroo baasee bakka onaa waa hin misoomne sana keessa yeroo deebisutti akka isaan beela'an ni beeka. Beela'uu hin eeggatu. Kanaaf yeroo isaan beela'anii Waaqarraa mannaa harcaase waggaa 40. Yeroo isaan deebatan kattaa keessaa bishaan baaseetu isaan geggeesse. Kana gochuu isaatiin Waaqayyo geggeessaa gaarii ta'uusaa, geggeessaa namaaf yaadu ta'uusaa mul'ise. Isa kana duwwaa miti. Waggaa hamma kana guutuu sabni Israa'el wayyaan irratti hin moofamne, kophee isaan keetan irratti hin moofamne, halkaniif guyyaa deemu garuu miilli isaanii hin dhuphine. Sabni naannoo isaanii jiru dhukkuba adda addaatiin qabamanii miidhamu, isaan garuu dhukkuba tokkoon hin miidhamne. Kanaaf Waaqayyo akka kanatti saba kana harka irratti baatee isaan geggeesse. Galanni isaaf haa ta'u. Addaamii fi Hewaan Waaqayyo yakkanii akeeka Waaqayyo karaa Waaqayyo irraa goranii abboommii Waaqayyo cabsan. Waaqayyo garuu isaanii gadi isaanii dhiibu. Yeroo isaan qullaa ta'anitti jarri kun na yakkanii jedhee isaanii gadi. Maal godhee uffata gogaa irraa hojjetee isaanii dubbise. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Waaqa saba isaatiif yoo Waaqa geggeessaa gaarii ta'e akkasii qabna jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu gandeenii fi mandaroota Yihudaa fi Yerusaalem keessatti barsiisaa ture, namoota tiksee hin qabne bututanii gatamanii turan sana yommuu arge isaaniif ho'e. Haaleluyyaa. Namooti suni garatti gora wallaalanii akka horii tiksee hin qabneetti faffaca'anii laabba'anii jiraachuu isaanii yommuu arge garaan isaanii ho'eef isaaniif gadde. Yeroo tokko tajaajila guyyaa 3 konfiraansii gaggeessaa ture. Isa booda bartoota isaa ofitti waamee namooti kun guyyaa 3 guutuu ana bira turanii, anaa wajjin turanii, akkasumatti gad isaan dhiisuun barbaadu na dhawaa fi karaa irratti kukkufu jedhee namoota 4,000 isaanii ol ta'anii nyaachisee quubse. Haaleluyyaa. Inni nuuf ho'a, saba isaatiif ho'a. Kanaaf kan inni hangafa lubootaa isa ho'a qabeessa, isa waa'een keenya isaaf galu, isa waa'een keenya isa dhibu, isa akkuma keenya qoramee argu garuu cubbuun kan isa hin tuqne amanamaa isa luboo qabna. Galanni isaaf galu. Hangafa lubootaa Yesuus Kiristoos isa waa'een keenya isaaf galu, isa dadhabbiin keenya isaaf galu, isa gadi bu'uun keenya isaaf galu. Haaleluyyaa. Cubbuu malee akkuma keenya isa dhibbata. Hangafa lubootaa isaa hamma bantii waaqaan ol darba. Haaleluyyaa. Mirga Waaqayyo abbaatii qaba. Inni kun isa hundumaarra caalu. Ho'a qabeessa ta'uunsa, gaarii ta'uunsa, geggeessaa gaarii ta'uunsa. Haaleluyyaa. Geggeessaa gaarii saba diinarraa, saba amantoota diinarraa. Diinni bifa adda addaatiin mul'ata. Diinni foon hin ajjeesa, lubbuu hin balleessa, hafuura hin mancaasa miti. Isaan kanarraa eega geggeessaa gaarii. Geggeessaa gaarii saba amantoota badiisa akkasiirraa, diina akkasiirraa eega. Waaqayyo saba Israa'eliif geggeessaa gaarii ta'uu, eegaa ta'uu isaanii maaliif mul'isa? Inni Israa'eliin eegu takkumaa hin rafu, inni hin mudatu, hin dadhabu. Haaleluyyaa.
Amen. 24/7 hours isa jedhamu. Yeroo hundumaa inni Israa'eliin eegu hin rafu, hin mudhuku, hin dadhabu. Macaafa raajicha Zakkaariyaas keessatti iyyuu caalmaatti moomaate kan isin tuqe agartuu ija koo tuqe. Kan isin tuqe agartuu ija koo tuqe. Haaleluyyaa. Waaqayyo akkasitti geggeessaa gaarii. Akkasumas immoo Waaqayyo geggeessitoota Gooftaa Yesuus hojii ergamootaa boqonnaa 20:8 irratti Phaawulos ergaa erge keessatti eegumsi hafuura amantootaaf akka ta'u qabu. Waldaa kiristiyaanaatiif geggeessitoota raajotarra lubootarra itti gaafatama guddaa kenna. Hojii ergamootaa boqonnaa 20:8 of eeggadhaa karra hoolota Waaqayyoo warra hafuurri qulqulluun akka eegganiif isin dhaabeefis eeggadhaa. Waldaa kiristiyaanaa isa Waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhate eegaa. Maalirraa eegu? Barsiisa sobaarraa eegu. Maalirraa eegu? Dubbii wallaalchisaa irraa saba eegu. Eegumsa hafuuraatiin kun immoo isa silaa eegumsa foonii, eegumsa lubbuu, diinni lubbuun balleessaa fooniin ajjeesa. Barsiisi sobaatiin barsiisi wallaalchisaan immoo jireenya hafuuraa mancata. Isa kanaaf eegumsi barbaachisaa geggeessaa gaariin inni tokko isa kana eeguudha, saba eeguudha, amantoota eeguudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Inni gara biraan geggeessaa gaarii sabaaf dabarsee of kenna. Sabaaf dabarsee of kenna. Garuu kun dhala namaatiif waan danda'amu miti. Isa kana Gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaan argamsiise galanni isaa haa ta'u. Sabaaf dabarsee of kennuudhaan hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaatiif dabarsee of kennu isaaf danda'amu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo hamma tokkicha ilma isaa dabarsee kennutti biyya lafaa jaallata. Hamma tokkicha ilma isaa dabarsee kennutti biyya lafaa jaallata. Haaleluyyaa. Amen. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan afanyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Kanaafuu Yohaannis Gaazexaa Sabiraa boqonnaa 5:12 irratti namni ilma Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba. Namni ilma Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba. Kan ilma Waaqayyoo hin qabne immoo ammayyuu itti furadameera. Jireenyichas hin qabu jedhe. Egaa Waaqayyo geggeessaa gaarii ta'uusa kan saba geggeessu ta'uusa bifa adda addaatiin yeroo adda addaatti haala kanaan nutti mul'ise. Dhuguma Waaqayyo geggeessaa gaarii, geggeessaa bara baraa, geggeessaa jireenya keenya, jiraachisaa jireenya keenya. Yesuus Kiristoos immoo ani karaadha, dhugaadha, jireenya. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya. Karicha isa gara abbaatti geessu anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'u. Karicha isa dhugaa isa tokkicha gara abbaatti geessu. Inni foon isaatiin, dhiiga isaatiin karicha nuuf baase. Karicha isa kamiin? Isa golgaa keessa kutee darbe. Ibroota 10:20 inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu, golgaa foon isaatiin dhiiga isaa Gooftaa Yesuus karaa haaraa, karaa isa bara baraan jiraatu, golgaa sana keessa nuuf banee baase. Golgaan sun maa inni? Golgaan sun isa mana qulqullummaa iddoo lamatti qoodu. Inni tokko bakka qulqulloota, inni kaan immoo bakka gara biraa, bakka uummati tajaajila addaatti geggeeffamu. Bakka qulqullootaa kana eenyuyyuu ol seenuu hin danda'u. Hangafa luboota
olseenee aarsaa sababii cubbuutiif dhiyeessee araaras kadhatee ba'a malee inni of eeggannaa guddaadha hanga filu baay'ee. Golgaan suni Isaayaas boqonnaa 59 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo harkisaa gabaabbatee yookiis immoo gurrisaa dhaga'uu dadhabee utuu hin ta'in cubbuu keessantu isiniif Waaqayyoon gidduu galee akka inni isiniif hin dhageenye taasise jedhe. Golgaa sana kutee baase jechuudha galanni Waaqayyoo. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa lubbuu isaa dabarsee kennu sa'aatii 6 irraa kaasee amma sa'aatii 9tti dukkana guddaatu lafarra ture jedhe. Dukkana guddaatu lafarra ture. Inni immoo yeroo sana sagalee isaa guddisee hafuura isaa kenne hin obbaafate. Yerooma sanatti golgaan mana qulqullummaa kun gararraadha hamma gadiitti tarsa'e. Haaleluyyaa. Cubbuun sun inni nuuf Waaqayyo gidduu godhu. Waaqayyoof nu gidduu godhee tokkummaa namootaaf tokkummaa Waaqayyoo kan faallesse Yesuus Kiristoos foon isaatiif dhiiga isaatiin tarsaasee karaa sana nuuf bane. Haaleluyyaa. Egaa balbalichi ana kan anaan ol galu nagaadhaan galee nagaadhaan hin ba'a deebicha hin argate. Balballi inni gara jireenya bara baraatti geessu, balballi inni dhugaan sun, karichi inni dhugaan sun Yesuus Kiristoos ta'uusa. Inni Daawit fan bara kakuu moofaa keessa karaa kee daandii kee natti agarsiisi, karaa kee qajeelaadhaan na bobbaasi inni jedhu karichi Yesuus Kiristoos ta'uusa amma argine jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkasitti foon isaatiin, dhiiga isaatiin karaa haaraa kan bara baraan jiraatu, daandii haaraa kan bara baraa sana golgaa sana tarsaasuudhaan kan inni nuuf baasu. Haaleluyyaa. Isa arganne jechuudha. Karichi isa qaba, dhugaan isa qaba, gara jireenyaatti kan geessu isa qaba. Nuun warra cubbamootatti lakkaa'amnee cubbamoota turre, warra cubbuun keenyaaf yakki keenya tokkummaa Waaqayyoo irraa adda nu baasee ture sana qulqulloota nu taasisee qulqulloota nu taasisuu qofatu hin ta'in bakka buufata hafuura qulqulluu mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taanu taasise galanni isaa ta'u. Hafuurri qulqulluun iyyuu buufata manni keenya keessi keenya kun hafuura qulqulluuf iddoo buufata akka ta'e. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo. Haaleluyyaa. Mana qulqullummaa Waaqayyoo hamma taanutti Waaqayyo hafuura isaan keessa hamma jiraachisuttitu qulqulloota jedhamne galanni Waaqayyoo. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo isa geggeessaa gaarii ta'e. Haaleluyyaa. Isa geggeessaa gaarii ta'e kanatti of ilaalu. Isatti jireenya keenya laattanna. Silaa akka dubbifannetti ani sin geggeessa, ani karaa sitti agarsiisa, ani sin to'adha, ani si wajjinan ta'a. Ati garuu akka gaangoof fardaa hin ta'in, warra hubannaa hin qabne hin ta'in, narraa hin fagaatin. Waaqayyotti akka keenya kennachuudha malee, Waaqayyoof abboomamuudha malee, Waaqayyoon dhaga'uudha malee, jireenya keessatti dabarsinee laachuudha malee, inni geggeessaa gaarii ta'uusaa mul'ateera. Haaleluyyaa. Inni geggeessaa gaarii ta'uusaa mul'ataadha galanni isaa ta'u. Tokkoon keenya isatti nu geggeessee yoo naannu beeku. Anaan akkanitti na geggeesse ani beeka. Isinis hin dubbattu hin beektu. Haaleluyyaa. Gooftaatti kan jaallatamtan michoota koo sagalee misiraachoo qaba. Haaleluyyaa. Sagalee Waaqayyoo ani jireenya bifa dhabeef toora dhabeettan toora godha. Ani isa bifa dhabe isa onaa fakkaatu akka inni misoomuun taasisa. Namni baay'een karaa natti dukkana
guyyaa kanatti dukkana bitaa mirga wallaale jireenya biratti harkaa'e jireenya isaa hadhaa kana isa toora hin qabne kana inni tooratti gochuu danda'u teessoo isaa irraa galanni isaa haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya toora hin qabne, jireenya hamarraa bifa hin qabne jiraata namni baay'een biyya lafaa kana keessa. Araadummaa adda addaatiin, machii adda addaatiin garatti godhu dhabee, lafa dhabu dhabee Yesuus Kiristoos kottaa ittiin jedha galanni isaa haa ta'u. Sagalee kana kan dhageenyu miidiyaa irraa isa ta'u. Waaqayyo inni geggeessaa gaarii ta'e, Gooftaa Yesuus inni geggeessaa gaarii ta'e gara koo kottaa. Jireenya toora dhabeef wal makaa nan qajeelcha, nan sirreessa. Inni amanamaadha. Sagalee dubbii isaatiin isa amanamaadha. Jireenya baay'ee toora godhee nu agarsiiseera galanni isaa haa ta'u. Bartootni wal kudha lamaan sun iyyuu baay'een isaanii jireenyi isaanii toora hin qabu ture. Ba'uuf galuun isaanii toora hin qabu ture. Baay'een isaanii qurxummii qabduu turani. Naannoo lagaa oolu. Jireenya hamarraadha. Isaaniin iyyuu waamee warra qurxummii qabdan osoo hin ta'in warra nama kiyyeessitan warra namoota gara mootummaa Waaqayyootti deebiftan isin godhaa jedhee isaaniin waame. Qulqullootaaf luboota isaan taasise galanni Waaqayyoo haa ta'u. Bara sabni Israa'el warra miidiyaanii fakkachaa turan, warri miidiyaan aboo irratti qabaataa turani midhaan isaan facaafatanii makarachuuf jedhanitti illee abidda dhiqanii gubu turan. Saamsoon gaaf tokko dhokateetu qamadii isaa rukutata ture. Sagalee Waaqayyoo akka jedhee gara isaa dhufe. Haaleluyyaa. Ati yaa loltuu jagnana, ati yaa loltuu jagnana. Saamsoon garuu jecha galan beeku. Utuun jagna ta'e Waaqayyoon wajjin jiraate warri miidiyaan attamitti akkasitti nu rakkisu. Har'as sagaleen Waaqayyoo isin gara koo kottaa, isin narraa hin fagaatinaa malee isin harka keessan bal'isaa natti kennaa malee jireenya keessanitti toora godhu, jireenya keessan nan qajeelu, isin an geggeessu, karaa irra isin buusu, daandii qajeelaatti isin geessa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu.